Gaarummaan ofumaafi nama fayyaduu yoo dadhabde nama hin miidhin, nama kabajuu yoo dadhabde nama hin xiqqeessin. Gaarii yaadi, gaarii hojjedhu, gaariin yoo san siif ni raawwata. Yoo akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota keenyaa Horoo Inspire warri taatan bakka isin jirtanitti gammachuu qofti milkaa'inni nageenyi jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Dinaariyaati. Tole egaa guyyaa har'aa kanallee barnoota baay'ee bareedduu taatee isiniif qabadhee tan dhufee jira. Amma dhuma barnoota keenyaatti na faana tura. Tole egaa mata dureen barnoota keenya har'aa gaarummaa kee hin gatiin kan jechuudha. Gaarummaa kee hin gatiin jechuun maal jechuudha kan jedhu wal faana ilaallaa jechuudha. Bara ammaa kana keessatti namoonni arginu namoota baay'ee argina. Namoota gaarreen isaanii namoota namatti siiqanii faayidaaf yookaan immoo waan tokko namticharraa barbaadanii itti hiiqanii erga itti hiiqanii duukaa jiraatanii namoonni bara kanaa kun itti dhiyaatanii wanta irraa barbaadan yookaan wanta irraa fedhan sana erga irraa argatanii boodammoo namoota sana deebisanii warroota gananidha yookaan immoo irraa duuba galagalanidha jechuudha. Ati garuu bita keef mirga kee ilaaluutiin namoota kana wanta ajaa'ibsiifatu yookaan wanta dinqisiifatu yoo taate na amani ati dogoggoraa jirta jechuudha yookaan karaa dhugaarra hin jirtu jechuudha. Namoota yeroof namatti fayyadamanii namarraa deeman yoo ilaalaa turre jechuudha. Tole egaa wantan isinitti himu keessaa tokko gaarummaa hiriyaa godhachuudha jechuudha. Gaarummaa namaaf yaadu, gaarummaa namaaf dalagu, gaarummaa namaaf karoorsuu yaaduu qabna jechuudha nuti jireenya keenya keessatti. Yeroo kana keessatti gamna ta'uun nurraa barbaachisaadha. Yoo gamna taane malee wanti hunduu badaa jira jechuudha. Gamna taanii yeroo namoota nutti balleessan yookaan karoora hamaa nuuf qabaatan namoota nu kuffisuu yaadanii sanatti nuyillee deebisnee hamaa hojjenna yookaan immoo deebisnee balleessuu yaadna taanaan deebisnee akka isaan kufaniif boolla qonna taanaan na amanatti namoota sanarraa wanta adda taasisu hin jiru yookaan immoo dogoggoraa jirta jechuudha. Mee seenaa nama leenca kanaa fi seenaa nama beekamaa kan ta'e nama isin baay'ee jaallattan seenaa Niisel Maandelaa pirezidaantii duraanii Afrikaa Kibbaati. Isin yaadachiisame na hubadhaan afaana tura. Seenaa kanarraa akkasii waa baay'ee barattan nan amanaa jechuudha. Yeroo tokko gaa Niisel Maandelaan eegdota isaatiin guyyaa har'aa kana laaqana masaraa keessatti hin nyaannu ala baanee magaalaa keessaa deemnee laaqana nyaannaa jedhee ka'ee jechuudha. Yeroo kanatti immoo erga hoteela wayii deemanii booda Niisel Maandelaan namticha sana naaf waamaa namticha sana duukaan nyaachuu barbaadaa jedhe. Namtichi sunis nama hadiitii jechuudha. Yeroo kana gaa namtichi sunillee erga waamamee dhufeetii laaqana isaa sana nyaatee biraa deeme. Yeroo kana gaa eegdota isaa keessaatii tokko Niisel Maandelaatiin maaliifidha namtichi silaa sun dhukkuba qabamoo maaliifidha? Yoggaa sila wal bira taa'aa turre yoggaa laaqana nyaannu tokkiffaa ija kee ol jedhee si ilaalaan turre. Kanarra darbee immoo dafqaa ture baay'ee jedhee Maandelaatiin gaafate. Yeroo kanatti Maandelaanis lakki jedheeni dhukkuba tokkollee hin qabu jedheen. Lakki dhukkuba tokkollee hin qabu. Yeroo inni mana hidhaa turetti kutaan itti hidhame keessaa eegaa ture jedhee deebisee fi yeroo kana guyyaa reebamaa wantan hooluuf galgala dadhabee gaafan gara boqonnaa kookaan gara ciisicha kootti deebu namtichi kun eegduu ko ture. Yeroo kana bishaanan dheebodhee bishaan naa kenni jedhee yoggaan isa gaafadhu innillee qoodaaf bishaan isa gaafadhee fincaan qodaatti fincaa'ee fuula kootti gar naqa ture. Fincaan fincaa'ee fuula kootti naqa ture. Amma ergan bee wantan haaloo saboo yookaan immoo wantan isa miidhu itti fakkaanna kanaaf sodaatee akkas ta'a jedhee deebiseefi jechuudha. Argitan miti yoggaa kanarraa hubattan mee jaalaltii dhiifamni humna akkamii akka inni qabu yookaan immoo jibbi gadaantummaa hammamii akka inni qabu argitan miti. Dhiifama gochuun isaa sun jibba keessa isaa jiru sana of keessaa haqee diilat godhee dhiifamaan jaalala agarsiisee fi jaalalli humna hammamii akka inni qabu Maandelaa irraa barachuu dandeenya. Mee bara kana keessa nama nurratti fincaa'ee mitiiti nama ilaalcha badaallee nu ilaaleef ilaalcha akkamii akka nu qabnu tokkoon keenya beekna.
nama ilaalcha badaanu ilaafillee ilaalcha akkamii akka qabnu unkaan nutti fincaame miti aangoo argannee miti waan hundumtu harka keenya galee son taane utoo waan hundumtullee harka keenya galiin agam akkanuun nama nu miidhuuf deemnu argitan miti nuti yeroo baay'ee namoota nu miidhan sana deebisnee immiina taanaan haaloo irratti qabanna taanaan nuti gaarummaan kana keessatti badaa deema injiruu jechuudha. Gaarummaan as keessatti nama badaa nurratti hojjeteef badaa deebisna taanaan nama hamaa nurratti hojjeteef hamaa deebisna taanaan gaarummaan as keessatti haphachaa deema badaa deema jechuudha. Kan adda baasnee beeku argitan miti gaarummaa hojjechuun agam akka nama fayyadu namoonni yeroo baay'ee wanta dabaa wanta yaraa namarratti yaadaa oolaniif namarratti karoorsaa oolan warroonni namoota miidhuuf karoorfataa oolan sanumatti isaan eeggata wanta mogolee isaanii cabsu wanta isaan gad qabudha jechuudha. Haatillee anillee taanaan eenyullee taanaan yoo gaarummaa yaanne yoo gaarummaa hojjennetti yoggaa gaarummaa hojjennutti gaarummaa sanatu fuuldura keenya daandii ta'ee saaqamee nu eeggata jechuudha. Adda ba'ee taa'ee kan nu eeggatu gaarummaa nun har'a hojjennudha. Gaarummaa nun har'a yaannudha. Gaarummaa nun har'a namaaf karoorsinudha. Atillee boqonnaa sammuu fi gammachuu jireenya gammachuu qabu jiraachuu yoo barbaadde gaarummaa yaaduutiin jireenya boqotaa fi jireenya aara galfii qabu jireenya jibba hin qabne jiraachuu yoo barbaadde jireenya of nuffii hin qabne jireenya of nyaachuu hin qabne yoo jiraatte jiraachuu barbaadde gaarummaa hojjedhu gaarummaa yaadi yeroo san keessi keellee ni boqota sammuun keellee boqonnaa ni argata jechuudha. Yeroo kanatti badii dalagnee wanta irra goonee darbuu dandeenyuuf gaarummaas ta'e hamaas harka keenya keessa jira. Arra badii dalagnee yookaan badii hojjennee namoota mataa gara cabsinee mataa akka isaan ol hin qabanne taasisne bor namoota sana bakkee sanatti arguu dhabne akka namticha hadii sana dafqaan ceephuutiin mataa gara qabachuurra har'a gaarummaa hojjennee affeerraa gaarii gara fuulduraatti nu eeggatuuf fuula keenya ol qabne fuula ifaatiin gammannee jiraachuu dandeenya. Kanallee kan gochuu danda'u onumaa jechuudha. Harka kee keessa gaarummaa godhi, gaarummaa yaadi, gaarummaa yoo san ni argatta. Kallattiin ittiin injifannoo diina keenya ittiin injifannu inni tokko gaarummaadha. Gaarummaa gochuutiinidha. Kan nuun diina keenya yookaan immoo namoota hamaa nutti yaadan sana injifachuu dandeenyu maal yoo goonedha? Gaarummaa yoo goone, gaarummaa yoo yaanneef namoota san injifachuu ni dandeenya nuti. Mee gaarummaa kana yaadadhaa? Gaarummaan Neelsan Maandeellaan godheef namtichi adiin sun leella'ee ija keessallee ilaaluu dadhabe. Osoo yeroo sana waan gaarii godheeraaf ta'e jedhee hanga sammuu isaatti yaadee dhiphatee saalfatee ilaaluu dadhabeettillee jedhe. Gaarummaan ni godhe deebise. Sababa namni hojjete Maandeellaan garuu sammuu caalee guddina caalee bilchina yaada caalee ceephee akka inni ofitti gaabbu. Utuun gaafas wanta gaarii akka inni dheebote bishaan sana laa dheeraatteeti har'a affeerraan har'a affeerame kun affeerraa kabajaa naaf ta'a ture. Adda guddaa na geessa ture jedhee yelloo sana jala ba'aa ture. Garuu amma sababa isaati sanatti fincaan itti naqaa ture baay'ee ceephee. Har'a dhaabannee namoota nu ilaallu boorii isaanii miti. Har'as jiru garuu booreddee biraa jiru. Wanta nu ceephiseessan baay'ee isaanii dalagneerra ta'a. Dalaguufis jirra ta'a. Garuu baalaansi goone wal bira qabne gochuu qabna wanta goonus ta'e wanta yaannu tokko isaa yoo wal bira qabne kan har'a goonu kan bor mataa nu cabsu otoo hin taane kan bor mataa nu qabu ta'uu qaba. Kan bor nama sana ilaaluu nu saalfachiisu otoo hin taane kan namticha sana yoo agarru gammannee duukaa jiraannu nu taasisuu qaba. Gaarummaan nu har'a goonu jechuudha. Qooda amma saa kanarratti wanta badaa tokko dalagnee booda mogolee kan nu cabsu harka kee keessadha. Har'a waan gaarummaa tokko hojjenne yoo waan gaarii hojjenne bor mogoleen keenya ol jedhee waan gaarii wanta bor irraa facaafannu wanta bor irraa hammannu facaafachuu ni dandeenya. Gaarummaa facaafannu. Gaarummaa yoo facaafanne bor firii isaa fuuldura keenyadha. Abdii waan guutamnee jiraanna jechuudha yoo har'a gaarii hojjenne. Waggootii as kanatti jechuudha Neelsan Maandeellaa keessaa tokko wanti baay'ee na gammachiisu waggootii 27 booda yoggaa mana hidhaati bootti Maandeellaan maal jedhe ana CBA warroota na miidhaa turaniin nan miidha taanaan warroota na jibbaa turaniin nan jibba taanaan anammallee mooraa kana keessaa hin baane yookaan hin hiikamne hidhaan jira jechuudha jedhe. Warroota na jibban san mee naman waggaa 27 namoota isa jibbe warroota namoota isa miidhe warroota isa jibban turan anillee asii bee nam jibba taanaan
ani isaaniini nam miidhataanan anammayyuu mana hidhaa keessan jira mana hidhaa keessaa hin baane jedhe. Maaliif akkas jedhe seeti? Namicha isatti fincaa'e sanatti yoo deebisee reebsisee aangoo guutummaa qaba. An barbaade gochuu ajjeesisuu illee ni danda'a. Garuu namicha isatti fincaa'e sana maaf nyaachisee yoo baasee deemi gali jedhee geggeesse. Haaloon haaloo biraa fida. Gadoon gadoo biraa fida. Nama har'a si jibbuu deebistee jibbita taanaan ati kufaatiitti deemaa jirta. Kanaafidha Niisel Maandeellaan pirezidaantiin kanaafidha laan isaan jechoota bilchaata akkasiin isaan dubbatan. Gaarummaan madda miidhagina keessa sammuu namaati. Gaarummaa dalaguun guddummaa kee, bilchina kee, cimina kee, guddummaa kee ibsa. Gaarummaa yaaduun, gaarummaa dalaguun, gaarummaa namaaf gochuuni jechuudha. Malee xinnummaa miti. Gadaf qabummaa miti. Xinnummaan agarsiisu kun. Dhala namaatii illeeti uumamni biroo bareedee mul'achuuf wanta inni hin goone hin jiru. Addunyaa kanarra miidhagee akka namoonni baay'ee isa ajaa'ibsiifatan akka namoonni baay'ee isa jajan ta'ee mul'achuuf wanta inni hin goone hin jiru. Akka namoonni afaan qabatanii ajaa'ibsiifatanii raajjiffatanii ilaalaniif wanta inni hin goone hin jiru. Yeroo baay'ee namoonni dhalli namaa kun miidhagina diidaa yookaan miidhagina isa qaamaan mul'atu sana arguuf otoo asiif achi culullatu osoo asiif achi ilaalu miidhagina guddaa kan ta'e miidhagina sammuu namaa keessaa osoo hin argin hafa. Miidhagina irra keessaa osoo ilaalu miidhagina dhalli namaa fuulduraan argu yookaan isa namni of dhiqee of bareechee of waan ni godhee adeemu sana isa qofa irratti otoo focus godhee jiru miidhagina bilchina sammuu namaa osoo hin argin osoo hin hubatin hafa. Bareedinni dhugaa isa bakkee keenyaan mul'atu osoo hin taane isa bakkeetti hundi namaa argu osoo hin taane miidhaginni dhugaa mul'ata ofii fi guddummaa ofiidha. Sammuu bilchina ofiidha. Miidhagummaan dhugaa onnee gaarii qabaachuu, onnee jaalalaa qabaachuu, onnee ittiin namaaf yaadan qabaachuudha. Miidhagummaan dhugaa jechuudha. Miidhagummaan dhugaa onnee keessa keenyaaf sammuu keenya bilchina sammuu keenyaadha. Namoonni baay'ee miidhagina bakkee ilaalu miidhaginni keessatti hafa. Kanaafuu ati gaarummaa irra godhaa jirtutti ta'e gaarummaa irra yaadaa jirtutti daandii kee boorii mijeeffataa jirta. Daandii kee boorii adda baastee mul'isaa jirta. Gaarummaa irra gochaa jirturraatii duduuban deebiin. Gaarummaa irra gootu eenyummaa kee boorii mul'isa. Gaarummaa irra yaadu eenyummaa kee booriif ifatee gucatee mul'ata waan ta'eef gaarummaa yaadi, gaarummaa godhi, gaarummaan qabeenya barbaadu hin qabu. Gaarummaa yaadus ta'e hammina yaadu sammuun keenya ni danda'a jechuudha. Kanaaf gaarummaa yaadi. Akkati gaarummaa yaadduuf, akkati nama jaallattuuf, akkati nama si miidhuu hin dandeenyeef sitti himaa jira. Kanaafuu dhaamsa bareedduu tokko siniif dhaamuun barbaada. Innis dhaamsi koo kun nama hin miidhin, nama kabaji, nama jaalladhu, nama kabajuu yoo dadhabde nama hin xiqqeessin, gaarii yaadi, gaarii hojjedhu, gaariin siif ni ta'a. Ilaalchota namaaf qabdu sirreessi. Nama cufa hundumaa jaalladhu. Nama cufa hundumaa guddisuuf dhame. Nama hundumaa akka kan keetiitti jaalladhu. Namoota siif ilaalcha gaarii qabaniif ilaalcha badaa qaban illee wal qixa jaalladhu. Dhaamsi koo kanuma. Oraa bulaa barnoota biraan hanga walitti deemnutti turtiin afaan taasistaniif baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabaja. Turtii gaarii.